Maddoota aangoo. Aangoon gaggeessummaa haalota adda addaa irraa madduu danda'a. Akka hayyoota French and Raven bara 1959tti maddootni aangoo bakka shanitti qoodamu. Isaanis aangoo naatoo yookaan jaalatamaa referent power, aangoo hayyuu yookaan beekaa expert power, aangoo seeraan kenname legitimate power, aangoo badhaasaa yookaan kennaa reward power fi aangoo dandeettii adabuu coercive poweridha. Isaan kanneeniin alattis maddoonni aangoo odeeffannoo information power fi aangoo hariiroo connection power ta'uu akka danda'anis barreeffamoonni tokko tokko ni ibsu. Gama biraatiin maddoota aangoo kanneen iddoo gurguddoo lamatti qoodnee ilaaluu ni dandeenya. Isaanis aangoo taayitaa irraa maddu positional power fi aangoo dhuunfaa irraa madduudha. Aangoo taayitaa irraa maddu positional power kanneen jedhaman aangoo seeraan kenname legitimate power fi aangoo badhaasuu yookaan kennaa kennuu reward power fi aangoo adabuu coercive power kan hammatudha. Akkasumas aangoo dhuunfaa irraa maddu personal power kanneen jedhaman aangoo naatoo jaalatamaa ta'uu qabeenya irraa maddu referent power, aangoo beekaa yookaan hayyuu ta'uu irraa maddu expert power, aangoo odeeffannoo information power fi aangoo hariiroo qabaachuu irraa maddu connection power kanneen jedhamanidha.